garmaama goodaa gugsii fi darbannaa ulee gugsiitiin dirreewwan qeexala fardaa hedduutti maqaa guddaa horatanii ittiin faarfamanii ga'umsa farda isaanii bulloon qaburraa ka'uudhaan abbaa cabsii jedhamanii maqaa farda isaaniitti waamamaa turanii. Jecha ayyaantummaa jedhuuf hiikni kallattiin ibsu jiraachuu baatus uummata Oromoo biratti fudhatama guddaa qaburraa ka'uudhaan ayyaantummaan ayyaana nama dhuunfaa kan gaafa dhalatan nama faana dhalatudha jedhamee ibsama. Ayyaantummaan kun humna waardiyyaa tumsa ta'ee nama gargaarudha jedhamees hayyootaaf abbootii gadaatiin ibsama. Warri ayyaantuu jedhaman ammoo osoo hin qaalloomiin kennaa waaqaan kan milkooman waan hojjetaniif dubbatan kan fiixa ba'uuf kanneen akka maallimaa, waataa, eker dubbiftuu, mooralaaltuu, dhaadhooftuuf akkasumas deessiftuuf ogeessota caba wal'aanan maqaa dha'uun ni danda'ama. Kennaawwan kunneen hunduu waaqa biraa akka kennamaniifitti waan amanamaniif uummata birattis fudhatama guddaa qabu. Godina Shawaa Lixaa aanaa Ambootti baatii caamsaa darbe keessa ayyaantuun beekamaa Kumalaa Fayisaa jedhaman waggaa 105 isaaniitti wayita hirkatanitti sirni geggeessaa ayyaantuu warra Elamoo Kumalaa Fayisaa inni hiikkaa Elamoo bakka maatiin firoottan bulteen ayyaana isaaniif jaallattootni isaanii jiranitti taasifamee jira. Geggeessaan ayyaantuu Kumalaa Fayisaa naannoo Amboo bakka Goodaa Gundoo jedhamutti sirna boo'ichaa aadaa naannoo Ambootiin akka kanatti kan adeemsifame. Barreessaa fi Yuunivarsiitii Finfinneetti ammoo barsiisaa afaanii fi ogbarruu qulqulluu ijoo achii dhufa ayyaantummaa maatii ayyaantuu Kumalaa Fayisaa irratti qorannoo adeemsisaa akka jiran dubbatu. Boo'ichi sirna aadaan taasifamu akkasii maalirraa akka maddellee ibsanii jiru. Oromoo yeroo jiraattillee seebbisu du'a kee hin balleessin jedhu. Yoo waan gaariin hojjanne du'a kees hin bada, waalchi kee geggeessan kees hin bada. Yoo waan gaarii hojjatte garuu akkasumatti geggeessan kees miidhaga. Kanaaf waanuma nama madaaluun jechuudha akkaataan geggeessallee. Gara ayyaantuu Kumalaa Fayisaa geggeessaa isaaniitti as deebinu geggeessan isaanii taasifame geggeessaa ajaa'ibaati. Geggeessadhuma isaan madaaluudha jechuudha. Tajaajila isaan uummataaf oolanii deebii isaanii kennedha jechuudha. Maaliif fardeen biyyatti nafne namni lafoo biyyatti nafne innaa guddaan inni magaalaallee biyyatti nafne konkolaataan achi dhaabatu fi fardi dirree san dhaabatu baay'inni isa walqixadha. Inni lafoos akkasidha. Gootummaa isaanii kan ibsu abbaa faachaa ta'aniiru. Faachi goototaa manatti nafne abbaan fardaa garee isaatiin isaaniif maatii ture. Ayyaantuu Kumalaa Fayisaa kan xiqqaan guddaan ba'eef kan bakki konkolaataa dhaaban dhabameef fardi faayamee fi garmaamameef lafoon hedduun irratti argameef bo'ameefis faarfameefis waan garaa ga'uu dideef waan isaan rakkoo uummataa furuuf tajaajila hafuuraa uummataaf kennuun dhugaa dhokataa baasuun beekamanii fi uummata birattis hojii gaarii isaaniin fudhatama guddaa qabanii fi jechuun akkasitti ibsu barsiisaa qulqulluun. Rakkoo uummataa furuudhaan beekamu tajaajila spiritual aspect yookiin jireenya hafuuraa uummataaf kennuudhaan beekamu dhugaa dhokataa manni murtii baasuu hin dandeenye baasuudhaan beekamu. Namni otoo haala dhokataa ta'e miidhaan yeroo irra ga'e isaan bira dhaqa. Isaan biratti immoo dhugaan hawaasaa dhokatee nafu. Qeen Kumalaa Fayisaas ta'e qeen ayyaantuuwwan warra Lemoo kanneen biroo ganama bariidhaa jalqabee haga galgalaatti dhaddacha aadaa jabboo jedhamuun beekamu tachitti geggeeffama. Dhirsaaf niitii wal dhaban ni araarsuu, olla wal dhabe ni araarsuu, kan qabeenya irratti wal dhabe ni araarsuu. Adeemsa sirna gumaa eeganiitoo akkasitti harka wal dhiqsiisanii gumaa kaffalchiisanii walitti araarsuu. Haala kanaan uummata Shawaadhaa haga Wallaggaatti kallattii guutuu biyyattii irraa dhufa jechuudha. Isaan bira namni magaalaadhaa baadiyyaadhaa iddoo hunda dhufa. Gama biraatiin daa'imman dhalattee achitti hammataniiti daa'immaniif maqaa baasuu. Akka waliigalaatti immoo sirni Oromummaa duudhaan meeshaaleen ulfaa Oromoo achitti argama, duudhaan achitti argama. Sababoota adda addaatiin amantaawwan alaa dhufaniinis ta'ee dhiibbaa ammayyummaatiin sirni aadaa dhiqamaatii bade hambaan saaqee ayyaantuutti argama jechuudha. Abbaan Gadaa magaalaa Amboo Laggasa Dhaabaa waa'ee ayyaantuu Kumalaa Fayisaa yommuu ibsan bulchiinsa sirna gadaa dhalootatti ceesisuu irratti gumaacha isaan baatan olaanaadha jechuun akkasitti ibsu. Ayyaantuu Kumalaa Fayisaa nama kabajamaa, nama guddaa abbaa biyyaati. Namni bulchiinsa sirna gadaa biyya kana
gara fuulduraatti akka ce'u akka tarkaanfatu taasise keessaa yoo fudhanne tokko isaani. Kana jechaan maal jechaadha? Oromoon safuu qaba, duudhaa qaba, seenaa qaba. Seenaa isaa kana, aadaa isaa kana, duudhaa isaa kana wal bukkee qabanii Oromoon kun akka Oromoo ta'us karaa adda addaatiin akkaataa duudhaan kun hin cabne, hin jigneen, hin kufneen duudhaa kana wajjin wal hammachiisanii nama barcuma Oromoof dhaabani. Barreessaaf barsiisaa afaaniif ogbarruu qulqulluu ijoo Ayyaantuu Kumalaa Fayyisaa qabsoo keessa akka turan illee kaasanii jiru. Yeroo dargaggummaa isaanii qabsoo sirna mootiiwwanii irratti taasisamaa ture. Abbaa isaaniirraa jalqabee Fayyisaan Ikkaalemoo irraa jalqabee isaanis itti darbanii qabsaa turanii naannoon Amboo aadaa isaa sirna isaa gadaa isaa qabatee kan tureef sirna mootii irratti abbaan isaanii fincilanii yeroo aadaa keessan gataa gadaa keessan gataa ayyaantummaa keessan gataa jedhani kara deemtuun eessaa baateeti Oromummaa keessan aadaa keessan sirna keessan gataa nuun jetti jedhanii irratti fincilanii uummata fincilchiisnani nu balleessu haala kanaan uummata nurratti kaasanii jedhanii isin hin tuqnu nun tuqinaa sirnuma keessan hin bulaa jedhanii sirni mootii waan kabajanii isaan dhiisaniif naannoon Amboo aadaadhuma isaa qabatee gadaa isaa qabatee ayyaantummaa isaa qabatee jiraate jechuudha. Hayyuun afaaniif ogbarruu barsiisaa qulqulluun qorannoo ayyaantummaa maatii Ayyaantuu Kumalaa Fayyisaa irratti eegalan akka itti fufan dubbatanii jiru. Ayyaantummaa sanaan waaqarraa isaan kennameen uummata tajaajilaa turan jedhama. Kuni qorannoon irratti jalqabee jira ittan fufaa. Akka maatii warra Elemootti immoo ijoollee 80 olii kuni kallattii biyyaa guuturra jiru. Elemoo bantii 4 jedhu kan ayyaantuman balbala arfan kana irratti yoo xiqqaate ayyaantummaa kana gadi fageenyaan qorachuun barbaachisaadha. Wantoota kanaa fi qorannoowwan ammaan dura akka Profeesar Laambeert Bartees Kunuut Soonfaa warri mishineeronni geggeessan hedduun jira. Kana walitti funaannee qorannoo geggeessinee kitaabolee fi joornaal artikiliiwwan adda addaa irratti barreessuudhaafis qophiin qabaa. Bu'aawwan qorannoo isaanis gara fuulduraaf barruu fi kitaabaan maxxansiisanii akka dubbistoota biraan ga'uudhaaf hojii eegalan Sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.